oduu ammi fooleen urgoytuun fulbana kana gara Falastiin dhufuun ooltu insha Allah Ameerikaanonni baay'een mootummoota gamtoomanii keessatti argaman beekumtii biyyummaa Falastaayiniif mootummoonni kan deemu kana deeggaruu dubbatan Falastiin biyyatti beekuu yaada jiru kana akka gaariitti deeggaruu ibsaniiti jiran waaw kunis injifannoo guddaadha insha Allah ni taati kanatti aansuudhaan oduu takka tan biyyaa keessaa isinii buusu jidduma meega mallattoo gurraatee tuquna subscribe godhaa shareis godhaati karaa YouTube kanaanis nu jajjabeessaa isiniin jenna galatooma biyya keessatti imbaasiin Itiyootan Keeniyatti argamtu beekumtii biyyuu daangaalee jechuudha lafa Somaaliitiif kannuu dubbatte kanammoo erga beeksiftee maxxansitee booda dogoggora ta'uu erga hubatte haquudhaan hawaasa dhiifama gaafate an kan na dhibu imbaasiin wanni biyya biraa teessu biyya bakka buutee achi teessuusi tajaajila hawaasa achi keessaa kannuu fi akkasuma diiploomaasii biyyoota lamaaniitiif malee daangaalee Oromiyaa keessa seenuu fi erga jechuudha mootummaan Abiyyi jechuudha wanni qabate aangoo qabate imbaasiin yeroo lama dogoggora jirti jechuudha yeroo lama oluu dogoggoraa jirti kun ammoo akka waan jechuudha mootummaan ajajamaa hin jirre ajajuma ifiitii waan fete raawwachaa jirtu if ajajaa jirtuutii fi fakkaatti jechuudha seera mootummaa cabsuu jechuudha barra akkamitti imbaasiin diiploomaasii biyyoota lamaaniitiif achi teessu daangaalee naannoo keessa galtee beekumtii wannaa kanatti kunis waan addaati dhugumatti lafti Oromiyaa Somaaliidhaan akka malee saawamaa jirti iccitiin lafa tana jidduu jirtu akka malee jabduudha kanaaf uummanni keenya hirriba gurguddaa sarrafuu dhiisee dammaquudha qaba ammoo erga jechuudha dogoggora isaa ta'uu osoo beeke dogoggora kana irratti hawaasni hubatee saaxiluu baate warroonni jechuudha dandeettii fi beekumtii qaban kuni qabuu baatanii deebi'ee dogoggora keejjee dhiifaman gaafatu ture akkumatti mallatteessitti dhiisee jechuudha ulii Soomaalonni ejjennoo isaanii irra fudhatanii tarkaanfiidhaan mirkaneeffatan waan ta'eef lafa isaaniitti deeffatan jechuudha kanaaf dhugatti uummanni keenya yeroo hunda jechuudha siyaasa keessaa bahuus hin qabu sirritti jechuudha hooggantoota wanna hundaa'u to'achuudha qaba waan isaan hojjechaa jiran kanatti aansuudhaan Tiraambii anaa fi Neetnyaa'uun gootota waraanaati jechuudhaan dubbate akkasuma jannata argachuudhaaf yaalaatiin jira jannataan barbaadaa jechuudha waraana Yukreen xumuruudhaan jechuudhaan dubbate waraana Yukreen xumuruutu jannata nama naqame ojaarsitu torraan kun isaa ba'ala ba'ee jira barkan jechuudha uummata Gaazaa kanaa walkanii guyyaa ibiddatti roobsaa jiru akkamitti jannataan kajeelaa wujaa'u yaada isaa dhaba namni dulloome kun saa waanuma haasoof waan dhuunsuun beeku nama dhibdi kanatti aansuudhaan Paakistaan keessatti roobni haaraan roobuudhaan sa'a 24 keessatti namoota 24 ajjeese akkasuma daandiileen daldala magaalattii guddoon bishaan qofa ta'uudhaan lolaa qofa ta'uudhaan akkasuma lagatti jijjiiramtee jirti torbee tokkoon dura jechuudha namoota 400 ol kan ajjeese yoo ta'u roobni cimaan roobee balaan lolaa ammaas arraan tana jechuudha namoonni 43 ajjeefamuu miidiyaan biyyattii gabaaseeti jira dhugatti belaan lolaa kun yeroo baay'eetti jechuudha keessattuu dhiyeenya kana gaa bara kana inumaa waan addaati jechuudha waan nama ajaa'ibsiisaa kan jiru keessa addunyaa kana keessa takka ibiddi bosonaa lafatti hin qabatin hin qabu akkasuma volkaanoon jechuudha sochiin lafaa bakka ittiin kahin hin qabdu akkasuma lolaanis lafatti tunundi jechuudha muujizaa addaati namoonni kun ilmi namaa kun waan baratu mata jabaata gara jabaata qalbillee waliin jabaata malee tuni karaa rabbii deebi'aadha nama agarsiifti ammoo ilmi namaa kun waan takkeef hin dhaga'u mi'a matuma kana keessa jechuudha keessattuu ji'ootuma muraasa kana keessa taraa takka akka jirutti bosonni biyyoota hedduu keessatti jechuudha balaan ibidda bosonaa qabatee bosona gubaa ture itti aansuudhaan ammaasiis sochiin lafaatis lafti socho'uudhaan namoota baay'eellee fixxee jirti qabeenya hedduus mancaaftee jirti itti aansuudhaan roobni cimaan roobuudhaan biyya baay'ee ammaasiis lolaan miidhaa hedduu lubbuu namaatii fi qabeenya irraas geessee jira kun hundi jechuudha yeroo sadi waraanni rabbii jechuudha kan ilmi namaa hin beekne agaruu malee rakkoo irraan ga'ee itti irratti bobba'e kanaaf ammoo namni silaa yaadachuu qaba ture ilmi namaa gaa'if yaadatu ilmi namaa akkuma rabbiin quraana keessattuu jee mata jabaata ammuma kan dhabama kanarraa argame deebi'ee rabbiin morma waan ta'eef akkasii rabbiin waaqa qajeelchu kanatti aansuudhaan tiktook mootummaan Tiraambii Ameerikaa jechuun Tiraambii tiktook akka hin cufamneef duraan ballama dheeressaa ture mootummaan Ameerikaa kan duraanii jaabin beeydeen
cufuudhaaf erga ballama qabateen booda yookaan gurguruu yookaan cufachuudhaan chaayinaa akeekkachiiseen booda osoo jechuudha ballamni sun hin gahin Tiraambii filannoodhaan injifatee bakka baay'een bu'uudhaan erga jechuudha hooggansa Ameerikaa ta'uudhaan lama muudameen booda ballama dheeressaa ture. Ballama kanaas gaa takka abbaa qabeenyatti addunyaa gurguruu Ameerikaa gurguruu yookaan jechuudha mana murtiitti deebisaa ture. Ammas qulfiin irra kaa'amuudhaaf qophii waan xumurte fakkaata. TikTok tunaa cufamtu numaa nama keenya waan goote hin qabdu ni miite malee kana ganna hiriyoota wal jaalatu hunda adda facaafte. Kanatti aansuudhaan Iiraan ammas eega lola guyyaa 12 deemu jechuudha Ameerikaa fi Israa'el wajjin geessiteen booda misaa'ila haaree kan gurguddaa oomishaa jiraachuu beeksiftee jirti. Qophii ta'uudha agarsiiftee jirti. Fuuldurattis wanti dhufaa waan hin beekamneef dhuftus qophii ta'uu keenya jechuudhaan waan ibsite fakkaatee misaa'ila haaree jechuudha oomishaa jirti jechuun beeksisuuni. Fuulduraa nuti qophii jechuudha agarsiisaa jirti jechuudha akka nama tokko yalan boone waan bareedaadha akkana laal. Kanatti aansuudhaan Ispeen keessatti balaa ibidda bosonatti qabateen yoo xiqqaate torban tokko qofa keessatti lafa hektaara 865 fi 65 gubuu miidiyaan biyyattii gabaaseeti jira. Yaa ajiib dhugatti jechuudha. Turkillee akkas Suuriyaa akkas lafoota hedduu jechuudha bosonni balaan ibiddaa bosonaa baranaa gubee akkuma isinii dubbadhe. Kanatti aansuudhaan mee jiddumaan mallattoo buraatiin tokkodhaan subscribe godhaan nutti dabalama maatii keenya ta'a galatoomaadha. Kanatti aansuudhaan daandiin qilleensaa Joordaan biyyoota ja'a wajjin ta'uudhaan gargaarsa namoomaa Gaazaadhaaf gootee jirti. Toonii 62 ol gargaarsa taasiftee jirti. Akkasumatti kanatti aansuudhaan Suudiinis yeroo lammaffaatiif gargaarsa namoomaa Gaazaadhaaf gooteeti jirti. Ammas gargaarsi itti fufaatuma jira jechuudha. Egaa miidhaan ammas haleellaan irraa raawwachamaa jirtu malee itti fufaa jira. Kanatti aansuudhaan biyyoonni warra lixaa keessattuu jechuudha Portugaal jechuudha yakka mootummaa Israa'el jechuudha Benjamin Netanyahu irratti yakki jechuudha mana murtee addunyaa haa dhiyeeffamu jechuudhaan hawaasni gaafateeti jira. Gocha inni raawwachaa jiru kana jechuudha mana murteetti dhiyaachuu qabaa jechuudhaan hawaasni gaafata. Kanatti aansuudhaan waraanni Raashiyaa alaabaa Ameerikaa uffachuudhaan Yuukireen keessa socho'aa jiru kaameraan qabuun miidiyaadhaaf qoodee jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa kana fakkaata kan biraatiin angola deemtu oduu yeroodhaan isin biraan gahuudhaaf fuula Facebook keenya jechuudha Jamaal Oromoo dhaquudhaan hordofaadha isiniin jenna. Akkasuma gara jechuudha TikTokiinis oduu ammee hordofaadha isiniin jenna. Gama biraatiin ammallee gara YouTube'inis oduu ammee jechuudha itti dabalamaa maatii ta'aa fi subscribe godhuudhaan akkasuma jechuudha yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa like godhuun share godhuudhaan nama hunda akka bira godhaadha isiniin jenna. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammoo subscribe godha YouTube kanaan jechuudha. Gara YouTube kanaan jabeessaan isiniin jaa hedduu takka hirmaannaan kan isinis namatti tola. Inshaallah duula qabnes itti fufna. Oduudhaas isin biraan geenya inshaallah fuulbanaaf guyyaa muraasaa ta'e fuulbanni kun gammachuu lama akkuma isiniin jee fidee dhufuu deema. Takka gammachuu lama takka gammachuu takka gadda tabiyyeteenya takka lama takka maasis gammachuu lama laal gammachuun tun lama damee afur qabdi. Takka biyyeteenya gaddaa fi gammachuu qabaachuu dandeessi. Lama tan Falastiin gaddaa fi gammachuu qabaachuu dandeessi. Isin lachuu damee lama qabdi afur taatii miti. Tanammoo biyyeteenya laga Abbayyaa kana jechuudha bishaan Naayil kana eebisiisuuf mootummaan qophiirra jira. Ammoo kanaaf gufuulee hedduu takkaatu jechuudha qophaa'aa jira warra rakkoo uumuudhaaf jechuudha waan kanarratti socho'aa jiru. Akkasuma Falastiinis akkasi beekumtii biyyummaa kannanii fi gammachuu dhaga'uu sun nu gammachuudha. Damee lammaffaa ammoo isaanirraayis dhiiroo jechuudha akka jechuudha Israa'elii fi Ameerikaan socho'aa jiranitti fulbana kana dabarsanii beekumtumaan biyyummaa tunuu ni hafti waan jiru shakkiinis ni jirti. Kanaaf hundaafuu inshaallah gammachuun waa dhaga'isuu lachuutu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.